السلام عليكم. كم جرتنا المعنى رمو عندي خيسانو يرود إيرتو بودو قولت ديبينه كمان درانو يعني يرود دوغزي يايتي الدفاع جتشو يايو سنتاني يرو مني خينيا قدد تجرو جتشو بيا خيسا الرواية دون قبو كافين تي توكتي مالتو تدي ما جربي خيسا وانجتو هدو confused أكا Intala Oromoo takkatti ammallee akka lammii biyya saniitti ammas qabsoo qeerroon Oromoo miliyoonaan irratti qabsooytee dhiiga isaanii dhangalaastee lafeen isaanii irratti cabxee har'aan tanaasiin geessee eenyutti abboomaa jira biyya keessaa maaltu deemaa jira keessattuu kalee amma lixa Oromiyaa keessaa waan gaafa wayyaaniin gocha suukanneessaa hamaa san uummata keenya irratti godhaa hin jirreetu bulchiinsa ilmaan Oromoo keessatti dhufee ilmaan namaa akka namni hedduun sooshaal miidiyaa irratti harkisanitti gudeeda maali dararamanii ajjeefamanii bineensa nyaachifame jechuu ilmi namaa irraan tana kan nuti qabsooyneef ummanni keenya deebi'ee cunqursaa diinaa jalatti deebi'ee ammaas haa gabroomuu haa du'uu bineensi ammaas deebi'ee haa nyaatu osoo hin taane gabrummaan bara 150 olii ummata keenya irra jirtu akka irraa kuftu akka irraa dhaabbattu saamisni qabeenya isaanii akka dhaabbatuu fi ajjeechaan akka irraa dhaabbattu ummanni keenya hidhamuu fi dararamuun akka irraa dhaabbattu waan jiruuf jechu kan ilmaan Oromoo hundinuu hangaan ani dhaladheef beekutti kan qabsaa'aa jiru kanama akkasii abbootiin keenyaa fi akaakoon keenya illeen qabsaa'anii akaakoon abbaatti dabarsee abbaan nutti dabarsee jiru jechuu qabsoon falmaa bilisummaa Oromoo. So anima yaada qiyaasittiin dheereessu wanni har'aan tanaani garaa kiyya namureenaa har'aan tan akka Intala Oromoo takkatti akka wanneeti yaableen diranii takkatti natti dhagaame ilmaan Oromoo kan kaleessa akka argamu sanitti ajjeefamanii bineensaaf darbaman san mootummaan waan takka jechaa hin jiru jechuu amma xiqqasho kan BBC afaan Oromooti irratti akkasuma OBN irratti dhagee gocha dararaa kan mucaa sanirra gahee mucaa takkichaa suuraa irratti argisiisan san ni qoranna waan jedhu qormaata maalii qoratan ummata makalaakaa san eenyu kan gaggeessu biyya san keessatti yoo biitti bulchiinsa qabaanne biitti bulchiinsa hin qabdu jaanii ummata keenyatti himuudha yookaan sanii achitti wannummaan ummanni keenya deebi'ee har'aan tan akka kaleessaatti san caalaa dararamaa jiruuf hin jiru namni hedduun ummata lixa Oromiyaatti dhumu jiru dhaaba siyaasatii wajji walitti fida hooggantoonni dhaaba siyaasaa san isaan Finfinnee taa'aa jiran kan ilmaan miskiina abbaa fi haadha jala jiru fi abbootii ilmaanii miskiina manarraa baasee ajjeesu maali okay namni badii qabaa jennu muummichi ministeera gaafa filame yeroo ummata hidhamtootaaf dhiifamni haa godhamu jaame san ammaan booda biyya kana keessatti dararaan ajjeechaan hidhaan seeraan alaa hin jirtu jechu amma immoo wanni biyya san keessaa deemaa jiru faallaa saniiti dararaan ajjeechaan saamisi gudeedaan mana namaa gubuun mana namaa hatuun akkasumatti itti fufee jira jechuu amma caalaa jechuu gaafa durii mootummaa abbaa irree kan nuti jennu san jiru amma mootummaa abbaa miillaa ta'uu abbaa irree ta'uu jiru hin beeknu jechuu nuti ammaan tana
Ana kabajaa guddoon qabaaf muummicha ministeeraa Dr. Abiyiif obboleessa keenya. Innis bulchiinsi isaa akka success ta'u kan nuti barbaannu. Kan yeroo hedduullee waan tokko dubbataa hin jirreef arkuu dhabuu osoo hin taane maaliifi ifiif walirratti duulti waan jiru. Kanaaf namni cufadhabee ta'aa jira jechuu biyya keessaayis biyya alaatiis. Akkaataa uummata keenyaaf itti qabsoofnu wallaallee jirra amma. Gaafa diinni keenya jiru sani fuula keenya karaa tokkotti deebifanneeti eenyu Oromoo fixaa akka jiru, eenyu Oromoo gabroomsaa akka jiru, eenyu akka firraa dhorkuu qabnu, tooftaa kamiin akka deemnu, karaa kam akka deemnu Oromoo wal mari'atee deemaa ture. Arrammoo bada'aa fi kan jiru jira jechuudha. Irra hedduun nutillee warruma bada'aa fi san keessa jiru ammaan tana. Amma miti jechu dura an ammaan tana keessa wanti hin jiru because lubbuun ilmaa Oromoo kan ajjeefamee bineensi nyaadhame sani nuti. Arraan tana kanii ani lubbuuti irratti kakadhuun osoo ijoolleen Wallaggaatti ajjeefamtee bineensi nyaate san ilmaan Habashaa ta'e yookaan ilmaan lammii biraa ta'e gabbaanii gurra qabatanii akka iyyan akkaan du'atii beekutti hin beeka jechuudha. Bulchiinsa ODPs ta'e bulchiinsa federaalaas kan biyya Itoophiyaa san keessa jiru. So yoo nuti qabsoon nuti itti qabsooynee asiin geenye kan ummanni keenya dhumeef kan ummanni keenya haati ilmoon jalaa ajjeefamte baraarraan tana ilmoon san qabri keessaa baatee deebiteef miti kan jirtu kan isaan obsanii ta'aa jiran. Nuti cufaatu madaan nuti jirti jechuudha. Ammoo ilmaan Oromoo kan aangootti dhufe kanaafi carraa kanina wal jalaa miila hin guurru waan ja'uutiitu nu cufaatu obsisee nu teessise. Garuu bishaan morma gee abbaa ajjeesaa jechuun ni jirti. Nama 5 kursii irra keenyeeti Oromoo miliyoonni 50 gabrummaa cunqursaa abbaa irree kan Adamaaruun waraabuna irraa bu'ee qeeransina rabbee jawsan saniif dabarte. Ummanni keenya eessa jira? Kan jirus akkasuma du'aa jira. Warri gaafa durii daangaarra achitti biidhamee jiru hoo karaa immoo keessaa baatuu fi kan achitti du'aa jirus akkasumatti du'aa jira. Kan alatti faca'ee jiru akkasumatti faca'ee jira. Irra hedduu gizee hedduu yoo namni waan takka gaafanne maaliifi ifiif hin godhannee waan joonis ni dhufti. Of course ni godhanna ifii teenyaaf. Baasii waan biraatiif ba'usan cuftinu yoo ummata Oromootiifis ramadamee cunqurfama akka ummata Oromootiifis ramadame jechuudha. Osoo Oromoo ajjeesanii bineensaa kannaa jiraniiti yoo Oromoo balaayinnatan niqabbalim jaanii mafakrii baafatan. Oromoon balaayinnati eessattuu gaafatte hin gaafanne bar Oromoon qabsoo bilisummaa ifiin ooftee biyya san bilisoomsitee asiin geesse keessatti arraan tana sareen isaan hin geenye cufa mataa irratti bahee irratti ficaanaa jira ummata keenya irratti. Nuti hin jirru bar nama jiruun du'e jechuudha nuti jechuun amma. Irra hedduun keenya ni jirra jenna malee nama jiruun du'e jechuudha. Amma yoo laalte kamana dhugaatiitii bahee fi maraataan diiyaaspooraa keessaa walitti haaranii biyya geessan cuftinu Oromoo gubbaatti suufa uffatee dhaabbatu jira bara amma. Qabsoo bilisummaan ummanni Oromoo fi qeeroon Oromoo as fiddeetti jechuudha. Gaafa qeeroon akkasitti harka qullaa diina dura dhaabbattee duutu san eessa jiran isaan? Kaan DC keessaa church keessaa wallisu jira. Kaan mana dhugaatii jira. Kaan alaa bashannanu jira. Warri wallistoonni isaanii hamma VIP ta'ee mana mootummaa keessa jiru san biyya alaa keessaa 10,000, 20,000, 30,000 wallisaa turan gaafa wallistoonni keenya Qilintoo fi
maakkalaawwitti hidhamaa ture gaafa tumamaa turanii ajjeefamaa turan san Dr. Abiy hin dhaga'uun jo'an hin arku hin jo'u ni arka miidhaa uummata keenyaa ni arka rooroo alagaan ittiin jiruun hojii isa takkichaa mi hojjetu akkumaan jee kabajaa guddaan qabaaf isaafis akkasuma kaabinoota isa jala jiruufis garuu hoggaa gaheen dhufte immoo yoo abbichi ati bakka buufatte san siif hin dubbatin ifiif dubbachuu qabda ifiif falmachuu qabda jechuu hanga dhufanii si ajjeesanii si awwaalan hin eeggattu ilmaan kee duratti ammoo godhaa jiran ni sarramsamne ani addunyaa tanarratti arraba yoo taatees arraba takkaa hay bakka itti bakka mallas zeenaa itti galatonfatu geenyee jirra barammaan tan never ani morma khiyaana raacita malee hin dhaga'u sila arraba kasii jechuu bada ilmaan Oromooti bakka kaayyenne ilmaan Oromooti waajjira keessa kaayyenne ilmaan Oromoo kana bulchiinsi isaanii jala hin gufatin hin mufatin isaan hin rifatin osoo nuti jannuuti dhalli keenya hangeef nu jalaa dhumaa jira barka duraan dhumee jiru malee maaltu hafe ummanni keenya marrimaan isaanii lafee isaanii keessatti takka lama jettee lakkaa'uu dandeessa biyya keessa jiru hunda isaanii joollee daaraa keessatti gangalchanii baasan san qabeenyi isaanii warra akkasitti ibsu jiru san ibsu jira Oromoon dalagatuun beekuu miti Oromoon ni dalagata ni jiraata garuu qawaan Oromoon dalagate san Oromoo harkaa fuudhee diinaaf kan jiru sanis ilmaanuma Oromooti jechuudha kanaafu ani wannin jechuu barbaade haasawa dheereessi asitti duraan waa xiqqashuma dubbadha jeetu na aarsite dubbiini tokkoffaa duraan dursee qeeroo Oromootiif dhaamsi xiyya gatii guddaa kafaltanii jirtan duri ilaa waggaa 20 waa jechuu keessattuu bara 2014 fi arma jidduutti waan ooftanii xarafarraan geessan diinni waliin isin dhee addaa isin faffacaase akkatti qabsooyta isin wallaalchisee if duubatti isin deebsisee karree duu nafxanyaa akka isin hin goone ummanni takkitti tan duunee addunyaa tanarratti dhabamna malee Oromoon akaakoof abaabuu keenya hidda isaanii miila keessaa xiranii seenaa akkooleen teenya nutti himaa turte jechuu gabroonfataa ture Habashaan ani dhiifama naa godhu Dr. Abiy isaniin kabaja nin jaaladha garuu ani waggaa 30 keessa jiraadheetiin seenaa aanolee qaxitaa isii beeka seenaa calanqoo qaxitaa isii beeka arra seenaa aanolee hin jirtu jechuun seenaa haquu nama jiraachisti jaalalli Habashaan seenaa Oromoo haqee nu jaalatu hallayyaa seentu fakkeenyaaf Rwaandaa fudhadhaa kan ummanni si akka keenyaatti dhume Rwaandaan kabajaatti namni kun shanyii akkanaatu shanyii akkanaa fixee jaaniiti wanni akkasii akka nutti hin deebinee jaanii seenaa keessa barreeffatanii haayyatanii addunyaanis beeytee fi kabajaan jireenya san eegalanii jiraachuu jiran warri Vietnam kan Ameerikaa wajji wallolee turees akkasumatti seenaan isaanii san barreeffamtee haayyamtee wanni jiru biyyummaan abbaa feetee jechuu kan namni isaanii genocide dhume haa ta'u ethnic cleansing dhume haa ta'u irraa hidhamee midhame haa ta'u amma rohanija fudhadha ummanni Oromoo san caalaa dhumee jira biyyi san ammoo dhumaatiin isii seenaa keessa katabamaa jirti nuti takkichaa keenyaa fi shanan keenya kursii irra keenya jenneeti ummata Oromoo kan miliyeenaan dhume dhiira teenya ani barra maakkalaawii dura dhaabbattee dhiirri keenya gizee akkasitti boochuu namni silaawwanne qabu ableedhaan mataaf irraa muruun sodaatu dhiiga keenya hin kafalatin haaftu irraa isaa dabarruuf dhiifamaa isaa goonuuf
garuu immoo deebi'anii madammarii jinni abbaan fedhe naa jaalatu an abbaan fedhe naa jibbu ilmaan Oromootii fi dhala Oromoo miliyoona meeqa kan dhume seenaa isaanii haqnee istaachuu maali siidaa Mililikii fi siidaa Haile Sillaasee dhaabnan we are kidding ourselves takkitti tan gurra muran qawaatu hafa qaanfadhaabo dhiiga keenya dhabdhab goonee as finne barra waan arraan tana wanti jaan dhiirri dhabdu dubri onnee dhabu qeeroo Oromoo onnee dhabdu qeeroo ammoo waan qaqqabee jiru ni jira wal akkana dubbiin teenya wal keessa seentee jechuudha yoo nuti waan takka jenne bulchiinsa Oromoo nu jalaa gufata yoo nuti waan takka jenne Oromoo wal bulchuu biyya bulchuu hin dandeessu jaan hangana ciqaanyiin biraa taafte maaltu tuafi Oromoon fi mootummaa gubbaa teessee warri Oromoo balaayina taan qabbalim jusan Oromoo gabroomtee jirtu Oromoo tumamaa jirtu Oromoo ajjeefamaa jirtu arraba eeyna isaan dura taanii oguu arrabsan abbichi tokko ifi arrabsamu immoo ifi isaati du'ee maqaa sabaa yaa saba hoo gujannu san sabni san lakkoofsa nu duuba jiru malee sabni san lubbuu takkitti teenyaa miti gammachuu takkitti teenya tanaafi miti kanaafu warri qeeroodhaaf dhaamsini xiyyaxaniin dhaamuu barbaadu kabajaan mirgi keessan yoo eeggamuu dhaba lubbuun akkuma mata ijoollee alatti du'aa jirtu tana akkuma warra keenya kakalee du'aa tureessan akkuma nuti kan qabsoo dura dhaabbataa turee fi isin kan afaan qawwee dura dhaabbataa tureessan waliigalatti sanbira wanni gabrummaan tabiraatan dhuftus hin jirtu duutinis tahaareenni fuula biraatiin dhuftu hin jirtu du'a oggujaan duuti takka lama hin jirtu kanaafu Oromoo hin gowwoominaa hin dubbatinaa miti gowwoomneeti mataarra nu deemu jiran kanaafu gowwoomtanii addaa cittanii ummanni fuudhee qe'ee namaa sagaraa namaa isin hin dhiqsisin ummanni keenya kan PhD qabu sagaraa dhiqaa jira kaan immoo kan kutaa 5 barateetu oofisa taa'ee Oromoo mataa gubbaa beegattu jira kanaafu bakka tana hubadhaa isinis manguddoo Oromoo fi abbootii gadaaf kan biyya jirus kan biyya alaa jirus dhaamsihi akka intala Oromootti waan isiniif dhaam ijoollee teenya gurgurina arra boru osoo jettanii kan du'e dhiiga isaa barbaaddadha akkuma gaafa mootummaa TPLF nutti hin ta'u jettanii dura dhaabbatan sanitti keenya haangoorra jiru haa taa'u achi gadi amaaruma sani gaafa TPLFis nutumaa ture ummata keenya fixaa ture uffata TPLF uffatee jechuudha namni tokkollee nu namanni an oggunani Tigray miti kan fixe habashaadha jechaatiin ture arrallee habashuma saniitu uffata Oromoo keessaan dhufee Oromoo fixutti eegale jechuudha kan kalee isaan hin geenye kan maqaa habashaa saniin fixan kan maqaa Tigraayitiin fixan amma dhufaniiti bulchiinsa Oromoo jalatti kanaafu tokkichaan keenya nurraa dhorku baataa taa'u isaanii wajjin oofisa hin barbaannu akka kabajaatitti kabanye akka lammiitti duuba dhaabbanne waliin lollee irra lollee wajjin qabsooyne qabsoo dhiiga qeerootiin dhufte qeeroon kabajaa dhabdee arraan tana namnummaa maqaa qeeroo san kaasuu hin jiru qeeroo waan taatee yoo qabee kan hin sa'u amma dictionary faa keessa barbaadanii yoo fidan malee kanaafu tana cufa hubachuu qabna warri biyya alaa jirtanis dura manguddoon teenya dubbiin akka wal dura wal keessan seenne ijoollee teenya jajjabeessaa gorsaa ka walitti mufate walitti fidaa tokkummaa jabeeffatanii akka diina dura firraa itti dhaabbatan kan isin biraa fuudhanii bachiisan bakka geessan dura qabadhaa iyyaa barbaada teessanii arraan tana kootu masaraa mootummaa walgahii taa'e boru kootutti mana pirezidaantii walgahii taa'e jedhanii osoo ganda keessa isin hin deddeemanii
qe'ee teessan isin duuba ilmaan isin boru qe'ee san dhaalchisuu teessan isin duuba fixu jiran bulchiinsi isin eeggattan. Kanaafuu quba qabaadha. Warri biyya alaa jiru. Warri biyyaas dhaqee jiru. Biyyaas dhayxan agartan anin dhayi. Namuutu dantaani sanga qabdu qabdi. Bizinesni sanga qabu qaba. Bizinesni dhiiga ilmaan keessaniitiin. Dhiiga obboleeyyan keessaniitiin. Dachii biyya teessan ta ummata keessaniif obboleeyyan keessanirraa saamamteen isiniif dhufu funyaan kanaan isinaaboo. Seenaan boru deebitee isin gaafachuu teessi. Wanni nuti qabsooyneef waliin gaafaas jiru san dachii miskiinticha Oromoo irraa fudhanii anaafaa kannaniif miti. Ani akkaan teetee lubbuun tiyana baateetiin biyyaan baa keessatti mirgi kiyanaaf eeggamee jira. As taayetiin xurree kanatti fayyadamee biyya san keessa warra jiru kan du'e seenaarra galmeessee kan jiru ammoo ilmaan isaa waan qabu san irraa dalagatee akka nyaatuufi akka qabeenyi isaanii irraa ka'ee isiniif habashaa addaa qoodamuufi miti. Kanaafuu waan takkitti kiisha keessan seenu saniif jettanii Oromoo hin gurgurina. Karaarra dhaabbadhaati waan ta'uufi waan hin taane addaan laala. Karaa addaan ija banadhaa jechuu. Kan kanarraa hafe isinuu ni beektan nam tokkotti himu. Dhaamsi kiyya kan booda ijoollee Oromoo tan mootummaa keessa jirtuuf Abiy irraa jalqabee jechuu. Isin obboleeyyan keenya isin jaalanna, isin kabajna, ulfina guddaa isiniif qabna. Isinitti dhagaamu yeroo haati teessan tumamtu obboleeyyan keessan ajjeefamu arra osoo isin aangoorra jirtanii ilmaan Oromoo lixa Oromiyaa keessatti waraabeessi nyaatu isinirraa fagoon jiru bara. Hin qaanfattanii aangoon dhiiga Oromoo lafee nyaachistee isiniif iddusan maal isinitti fakkaattisin? Dhoysi cufii achi dallee dura kaayi wanni akkasii hin jiru. Itti yaada. Waa hundaa itti yaada. Irratti dabalee ammas Abiyyiif dhaamsi irra jiru. Bulchiinsa keessa walqixxummaan hin jiru. Ati ilma Oromooti. Oromummaa illee osoo hin taane Itoophiyaa jechuu. Itoophiyaa keessa sabaaf sablammii 82 I think 83tu jira. Yoo Itoophiyaa represent goote nuti Oromoon nu bakka bu'aas hin jennu. Ammoo sabaaf sablammiin biyya san keessa jiru cunqurfamoonni cuftinu mirga isaanii walqixxummaan eeggamee fi akka isaan jiraatan kan nuti barbaannu. San tahuu qabu. Tahuu baannaan ammoo isinis nu dhaadadha. Nutis ammoo inshallah mallasii osuma nu dhaadatu kutee beektanii warri isa raafees silaa humnitinii fi qawween nama qaqqabde Geetaachoo Saffaa biran kuttu. Kanaafuu if keessa deebi'aati fubadha. If keessa deebi'aa laala. Takka lama jee ammaan tana waan irratee fi waan deemaa jiru cufa gabbu'ee keessan bu'u. Garuu ni dhufammaas guyyaa guyyaatti jechuu hanga rakkoon uummata keenyaa furamtutti. Kanaafuu sadoon yeroo isinitti hin taphatin. Alagaan alaguma. Nuti alagaa san jalaas jiraadhaa isin. Mirga keessanii beekaasan ni beena. Garuu isin kunuunsuuf jechuu, isin kabachiisuuf jechuu dhiigni uummata keenyaa lafatti dhangala'ee dhumuun abadan numa hin taane. So gabbaa ilmaan namaa kan gujiitti nyaadhamee jiru. Bineensi nyaataa jiru. Kan lixa Oromiyaa keessatti halkanii guyyaa bineensi nyaataa jiru. Gabbaati, laalaati,
qaamni ajjeesu jiru kunis qaamuma keessanii yoo qaama keessan hin ta'in bulchiinsa abbaa taatee jala deemaa barbaada isiniitu mootummaa sanirra jiraati dhaabaa uummata keenyarraa ajjeechaa hanganuma kaniinan isiniin jechuu barbaadu dhiifama naa godha aariiniin dubbachuu jiraati kanarraa hafee wanni biraa takka illee hin jirtu guyyaa biraatiin deebi'a dhumarratti maatii ilmaan irraa dhumanii fi kan lixa Oromiyaa kan Wallagga keessaas haa ta'u warra Gujiitiis haa ta'u warra Gujii kan xiqqoo bubbulee jechuudha ani wanti odeeffannoo sana gakaleetti hin arganne saniifuu isin cufaatu jajjabina isiniif hawwaa gaddi keessan gadda keenya ilmaan keessan waliin dhabne dhiigni keessan dhiiga keenya kanaafuu Oromoon bakka jiru isinii wajjin akka jiru abdiin qaba ani garaan isinii wajjin gadda isinii wajjin booya halkaniif guyyaa waliin jirra bocha Oromootis dhaabbattu akka jettutti ilaa yoo barbaachisaa ta'e qabsoolee fuula dura deemnee dhaabuun dandeettii rabbitti wajjin kaayyoo keenya anaaf kaayyoo kiyya ilmaan Oromoo hundaafis akkasuma jeetii yaada kanaafuu namni cuftinuu galatooma nagayaan naaf tura hanganuma jechuu barbaade